جلسين على جلسين على يوتيوب فيديو كومنتي يا علم ورمو وقعنا نفوض في حاملته نملا يوكين أمو تورا لا يفتوتو قام أمو أنا سين فرو جلو ديبيتي دير كمان نفرو قبدي حلقة حلقوما علمك يالد دريتي لير حلقة كم قبدي بوليتي تنتي بوتي تسوال إنجر تسون بوليتي تنتي guutuun immoo fuudheen tala zarii isaa filatee fuudha tokko ka zarii isaa fudhatee fuudhuun jiru guutuun isaatu waan rabbiin gaafa ajalitti dabarse katabeef dhiira gaafa rabbiin isii kalaqu katabeef san waliin jira malee tokkoon ilma namaa ka filatee intala ebaluuttu naan malaa isii fuudha jedhu jiru hireen abbaa fedha walitti fida hiree waan fal'aani fuudha siniin jedha nagaa qabaa alhamdulillaahi rabbiin galanne haa ga'u maaliif jennaan ilma namaa ka oolchee bobbaasee jiraachisee fayyaa kennee fi jiraachisu rabbii waan ta'eef jecha alhamdulillahi rabbiin galanne haa ga'u kanaafuu har'a waan haaraa waan addaa qabadhee dhufe haga dhuma sagantaa kiyyaatti na waliin turaa isiniin jedha kabajamtoonni hordoftoonni kiyya yeroo hedduu deddeebitee waan lolaatiif waan aarii waan miira keessa nama galchuu dubbatti jettanillee wanti nan jedhina maaliif jennaan jireenya addunyaattu akkana jireenya addunyaa tokko osoo nagaan jiraatu tokko asumatti dhukkubsatee jiraata tokko osoo akkana asumatti qabeenya guddaa qabu tokko hiyyoomatee waan nyaatee dhuguu dhabee rakkatee jiraata jechuu kun jechuun maal jechuu jireenya addunyaa rabbiin abbaa fedheef fayyaa kenna rabbiin abbaa fedheef qabeenya kenna rabbiin abbaa fedheef bareeduma kenna rabbiin abbaa fedheef fokkina kenna kun dalagaa rabbiiti jechuudha dalagaa ilma namaa osoo hin tahin kanaafuu rabbii fayyaa naa kennee nagaa walitti nu deebisee alhamdulillahi jechuu barbaada galanni rabbi naa ga'u kanaafuu har'a wanni an qabadhee dhufe wanti haaroo inni an qabadhee dhufe waa'ee kiyyaa fi dhimma Abdulaziz jechuudha dhimma kiyyaa fi dhimma Abdulaziz akkuma isin beektan abbaan Abdulaziz waabeen cafaraa jira ka asirratti ol bahee kaleessa guyyaa kaleessa ka asirratti bahee tirtiru arga waan inni isaan hangalle nama kana maaliif akka inni tirtiru hin hubanne maaliif jenna gaafa duraa namni ilma isaati waraqaa mana barnoota ragaa mana barnoota fidi barnootatti adeemu jennaan ani ilmi kiyyaa isii bira taa'ee baratu waraqaan ani sitti kennu jiru maaloo jedhee lolaa ture dhaadataa ture asirratti wanni inni jedheen haasoyne hin jiru akkuma isin beektan jechuudha waan isinitti himuun qabu deemtanii ilaaluu dandeettanii jechuudha kanaafuu waabeen guyyaa har'aa kanallee dhaadannaan hudu natti dabraa jira jechuudha maaliif jennaan namni tokko gizee kufe akkanuma yoo kufe namni dubbii heddummaata yeroo kufe lafaa ka'uun danda'u bakka hin dandeenyetti kufe gizee jedhu namni akkanatti haasawa heddummaata jechuudha heddummoonni haasawa isaa kun ana onnee na dabalamanii waan hedduu na gaddisiisu yookaan ammoo waan hedduu na rifachiisuun qabu jechuudha maaliif jennaan ani haasaa namoota halaala ta'anii dhaadatanii kan hedduu isaa hubadhee arga namni halaala ta'ee namatti dhaadatu akka faayidaa takka hin qabne hubadhee jira jechuudha duraanirraa kaasee namni dhaadatu faayidaa takka hin qabu namni gochaan nama argisiisa malee dhaadannoon faayidaa takka hin qabdu jechuudha kanaafuu waabeen akka nama tokkootti gaafa duraa wal dhabne isaa waa'ee Faaris irratti sanis ofumaa mataa kan keetii balaa barbaadattee ofitti fidde malee dhimmi sii fi Faaris wal ilaalchisaa dhimmi bultii xiyyaafsii wal ilaalchisaa hin jiru ture kanaafuu hore Samiiraan dubartiidha hin saamaa karaa kanaan isii saamee saamuu danda'a ka jettu Faaris walii galtee qabeenya kiyya na saamte qabeenya kiyya arra sirraa fudhadhee jira kanaafuu ammas deebitee sanyii teessanuu hin barbaadu jettee Samiiraan saa dhugaadha sanyii miidiyaa irratti baatee intalti ebaluu gurbaa kiyya heerumte jedhee dubartii fi ganda dubartii fi dhiirri isaanii gabba'ee nama arrabsu ammaal barbaada ulaa teessanii kalaas akka atuu baantu saniif ta'uu baadhus keessa kiyyaa fi dalagaa tiyyaa waan ani itti jiru kana beeku rabbiin qofa ka jiraadhuuf rabbiif malee ilma namaatiif akka hin tahin beeki ani ka jiraadhuuf rabbi kana jiraachisuun rabbi maasiyaa tiyyaafis zambii tiyyaafis kana gaafatu rabbi malee ilma namaa akka hin taane hubadhuu siin jechuu barbaadeetti yoo akka ati baantu ilma kan kee waan ati jettu saniif barbaadees kana beeku rabbi yoo ammootu dhuguma qabeenya kiyya kanarraa badeef an ilma kan kee akkas godhu taates ka beeku rabbi malee sihii miti
Kanaafu maasiyaa cubbuu afaanin hin lallaaqin. Afaanin cubbuun dalagin. Samiraa maqaa balleessatti maqaa balleessu jirta taate nama guddaa kana taate abbaa soddaatii taate ati nama intala kenni nama gurbatti fuudha ga'e gurbaan kan kee gisee asirra miidiyaa irratti baatee waan hin fakkaanne dubbata teetumaafuu saalfattaa meetatiyyaa aadiidhaan abbaan fedhe waan fedhe naan jedhu rakkoota kan qabu ilma namaarraa haajaan qabu rabbii kiyya walitti bu'in malee walitti bu'iinsi ilma namaa tokko nuu manan godhan tokko nuu kanaaf sanyii namaa na offolcha Oromoo sanyii namaa balaaleffatuuf osoo hin tahin gocha keessanitu isin na balaaleffachiise jechuudha. Goongumatti wanni isin na balaaleffachiise gocha haati urjii dalaydee fi gochi ati dalayde tu isin na balaaleffachiise. Maaliif jennaan guddaan gaafa akkana xiqqaanis akkasuma dhufare tokkuma barbaree gisee facaafte barbaree ma biqilaa laal mee yoo barbaree facaafte qamadii way biqilti hin biqiltu jechuudha barbaree masanii biqilaa jechuudha. Kanaaf wanti ani isin balaaleffadhees ammas bultii tiyya anatu itti yaada malee namni itti naa yaadu tokko hin jiru. Eenyuun na baasa eenyuun na baafne ka beeku ana malee ati weeb naan beektu jechuudha. Anatu beeka bultii tiyyaa fi jireenya kiyyaa fi haala kiyya ana murteeffata malee ilmi namaa tokkonuu na murteessu jechuudha. Gara kaaniin immootu hordoftoota daawwattoota kiyya akka guyyaa Abdulaziz na biraa baheerraa warroota hedduu bilbila karaa keessaatiin bilbilaan taa'insumaa fi dhaabatan rooganii jiran bilbilaan. Maaliif Samiraa nusi fuudhaa hin maraattanii sammuun qabdanisin akkamitti bilbilaan na wareessitan nusi fuudhaa maal na seetan annama bar intala namaati bar gosa qabaa bar sanyii qabaa bar gosa caaltu qabaa bar gosaan of dhaaduu osoo hin taane gosa caaltu qaba akkamiin nusi fuudha. Kaleessa Samiraan dogongorte Faarisiin heeruun ta'e arra ammootu sababa mallaqa kiyyaatiif jecha Abdulaziz mana fide ani jechuun dhiiruma heerumuu barbaada jechuudha. Hin gowwoomatina yaa ilmaan Oromoo warroonni natti bilbiltanii karaa keessaatiin bilbilaan na jannantan kuno bilbilaan na weerartan ani heeruma siin barbaadu ka heerumus yoo taate ana filadhee ofii mataa kiyyaa heeruma malee ilmi namaa naan filatu jechi ilmi namaa tokkonuu kana fayyadu hin jiru an jecha namaa jalalleen deemu. Nama askaayi namaatiin aska'u nama askaayi namaatiin aska'u miti jechuudha. Nama ofii muree murteeffatu malee nama namni murteessuu fi miti Samiraanii asumaan dhiifama siniin jedha gara koomantiitti deebi'a dhiifama walii warroonni koomantii naa barreessitan warra koomantii keessaallee akkuma ani viidiyoo Abdulazizii fi ani waldhabne maxxanseen akkuma viidiyoo anaa fi Abdulaziz waldhabne maxxansineen tokko eega inni deeme anasi fuudhaa jedhu koomantiitti jala seenaa laala YouTube kiyya koomantiisa anasi fuudhaa yaa obboleessa kiyya qaalee yaa ilma Oromoo dhugaadha na fuudhuuf haamilachuun ni malaa yookiin ammoo cooraa fi buruu sheelkaanii sukaa yookaan na godhatu naasawuun kan keeni mala ani nama na fuudhullee dhabeetii miti nama namaallee gadiitii miti nama naaqasaatii miti nama waa hundaanuu ilma namaa tiiggadhee namni koomantiin si fuudhanaan jedhu hin qabu sitti fakkaata ilma Oromoo sabboonaa Oromoo kanaafuu namoonni si fuuna jettanii koomantiin natti barreessitan namoonni bilbiltan kanarraa qusachuu qabdanii ani nama akkasisanii miti garuu jecha Maammad laaltanii hin dogongorina kanaafuu hordoftoonni kabajamtoonni kiyya gochi Abdulaziz irratti Samiraa maaliif dalayde jettanii warroonni koomantiin na barreessitan barnoota isaarraa baafte warra isaatiin adda baaste maaliif narraa deemi jettanis na hoffalcha maaliif jennaan ani gongumattuu zarii warra kanaa waan hin barbaanneef jecha duraanuu qabeenya kiyyaaf itti dhiyaadhe malee jaalalli Abdulazizii an qabu takkanuu hin jirtu arguus hin fedhu akkuma duraan isiniin jedhe argaa isaaniisis hin barbaadu yookaan hin dogongorte jettan taatellee dhiifama narraa tahaa ilmi namaa kan dogongorre hin jiru anaa dubartii dhiisaatii ilmi dhiiraallee yeroo takka hin dogongoraa jechuudha yoo dogongora ka jettan taatellee dhiifama gara kaaniin ammoo dhaadannoon abbaan Abdulaziz dhaadatu mootummaanis taanaan ummataanis taanaan waan isii godhuun argitan yoo isiin as keessa jiraatte jedhee dhaadataa jira jechuudha mushka viidiyoo irratti maxxansee osoo hin tahin dhaadannoo inni karaa keessaatiin hattan bilbilaallee na bilbilee na dhaadachuu jira jechuudha.
kasanii eenyuun caala eenyu hinjifataa isa dhiirummaan hinjifataa fi ana dubartummaatti yaada isa jalatti kufaallee ka deebi'ee isin maxxansu ta'a. Kanaafuu gaafa duraas sinfeenu jedhaniiti ka isaan lolaa iyyaa turan jechuudha. Intaluma tana hin barbaannu Faaris biraa haa deemu Abdulaziziin illee biraa fuunu malee jedhanii iyyaa turan. Arra guyyaa ani isin hin barbaadu an duraanuu haqaaf hin deemu qabeenya kiyya deeffachuuf deema malee isin hin fedhu jedheen wannummaan isa lolchiisu maa inni wanni isa lolchiisu eessatti loluu danda'u afaan namamaa dubbata sinfeenuun an takalee sana irra eessa na jaalatan ilma kiyya halagaadha akkana gootee jedha halagummaa miti bultiin halagaa fedhe walii dhufee waliin jiraata islaama haa ta'u malee intalti islaamaa gurbaa islaamaa akka fedhe yeroo dandeetti akka ati amma umriin daa'ima kanaaf tuffattee maaloo laa kanaa miti intala islaamaa gurbaan islaamaa kamummaanuu shari'aa islaamaa irratti fuudhuu danda'a jechuudha. Kanaafuu isintu na balaaleffatu ture. Gaafa ammoo dhugaa teessan arge waan isin taatan arge isin balaaleffadha. Si feenaan karaa lafa jalaatiin jaarsummaa natti ergitu kun maa inni ani isin hin fedhu. Nagaa naa kennaa. Ilma namaa tokkoon walitti bu'uun barbaadu as booda duraanuu takka miidiyaa kanarrattis ta'ee hawaasa guutuunuu wal dhabee dubbadheen beeku akka gaafa guyyaa Faaris irraa dubbii teessan irraa eegalee haga guyyaa irraa dubbii faannummaan teessanuu naan taane faana laallatuun illee haraama jedhani isinummaan naan taane gongumatti guutummaan keessanuu naan taane hin fedhan akka kiyyatti nagaa akka kiyya ka duraanitti nagaan deebi'ee jiraachuu barbaada. Nagaan deebi'ee jettee maali akka Samiiraan akkan dhaabaa isin hin fedhan kalaas guyyaa irraa kanarraa kaaftee waan kiyya akkan dubbanne anis waan kan kee dubbannu anaaf si addaan galle wanni nu jidduu jiru takka nuun jiru wanni anaaf si jidduu jiru takka siin jiru. Kanaafuu isin ummanni Oromoo bal'aan na hoffolcha gaafa duraa warri kun na balaaleffatu ture gaafa ammoo ani isin hin fedhu jedhu deebitee dirqamaan nu fedhuu qabdi halagaadha halagummaaf ilma kiyyaa laddariite dhiirti halagaa kan qabdi ati intala halagaa fuuteef jalaan qabdu obboleetti tantee fuute tasi waliin jirtu sun obboleetti tanteeti. Guutuun immoo fuudhee intala zarii isaa filatee fuudha tokko ka zarii isaa fudhatee fuudhu hin jiru guutuun isaatu waan rabbiin gaafa ajalitti dabarse katabeef dhiira gaafa rabbiin isii kalaqu katabeef san waliin jira malee tokkoon ilma namaa ka filatee intala ebaluuttu naan malaa isii fuudha jedhu hin jiru hireen abbaa fedha walitti fida hireen waan fal'aanni fuudha akkuma Oromoon jettisan. Kanaafuu hordoftoonni kabajamtoonni kiyya haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura asumaanuu du'aa hinaa godha akka balaa uummata kanaa rabbiin irraa qabbaneessu.